Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a yaada nani qabadhee dhufe tokko keessa galeellee dubbachuu hin barbaadu ture. Garuu yaada laphee koo cabsee fi yaada keessa koo baqana nyaatedha jechuudha. Anis akka nama tokko yaada hin qabu itoon ibsadhe kan jedhudha kan hin gara keessanitti dhufe. Yaadni koos boonii fi yoosini karaa miidiyaa kanaatti isaan bare malee hanqama waan tokko isaan hin beeku jechuudha. Boonii በጣም naman ishee adannaqu naman ishee kabaju guyyaa tokko koomentii hamaa miti hojiin ishiin hojjettu irratti maaliif booniin akkas gooti hojiin kun gaarii miti booniidhaaf jedhe keessa koottis yaadeen beeku maaliif dubartii baay'ee jabduudha booniin በጣም ሲበዛ ማለት ነው ጀብነትን ishee hala bulaa turte maxaxxii keessa turte hariiwwan baay'ee nama godha abbaa dhabuun haadha dhabuunis abbaa dhabeef haadha dhabeef gala malee namaadhaaf abbaa qabuuf kun hin galu jechuudha. Nama maatii harka qalleeyyiirraa dhalatee fi haadhaaf abbaan qabne godaanaa baatee Finfinnee keessa waggaa baay'ee jiraatedha. Finfinnee keessatti nama hin qabdan taananii namni garagalee sillaaluu hin jiru. Yookiin hojii humna hojjettanii bultuu isaayyuu yoo argattanidha. Ansirriitti waan hin beekuuf jechuudha. Booneen rakkina amma kanaa keessa dabarsitee gaa'ela dhaabbattee biddeen quuftee nyaattee akka namaa uffattee akka namaa gaa'ela godhattee saatiitti ilmoon godhadha jettutti kuni ta'uun baay'ee keessa koo na miidheera. Suma dhugaa dubbachuuf baay'ee keessa koo na cabse. Ani booniin xinikkaarii naaf taatee turte tamsaalitee na barachu boonee baqa ichaalaal nuti waggaa amma kanaa biyya rabaa hojjannee jijjiiramuu dadhabne waaqayyo garuu Yoosii fi Boonii akkatti isaan jijjiiree gaa'ela isaanii bareechee faarfannaa hojjetanii faarfannaa isaanii namoonni ittiin eebbifamneen jiru kanadha. Lammata immoo obboloota koo Boonii tokkoof dhabneerra amma kanaan booddee jechuudha. Booniin lammata deebitee nuun kaatu jechuudha. Akkuma qananii sana viidiyoon ishee hin badu ullaallaa jechuun yaadachuun darbee jira malee hundumtuu jireenya mataa isaa boruu darbee jiraata. Obbolaawwan akka Boonii garuu namni kamiyyuu obboleetti keenya tiktookarii furdoodha maqaan ishee yoo narkaa badee jechuudha. Dubaay illee jiraatti suuqii nagadde jechuudha tiktook irratti. Ushiyyee kan jedhamte beekamtu jechuudha. Ushiyyee jedhamte beekamti. Innaa ishiin godaanarra turte godaanarraa baatee Dubaay waggaa 7 hojjattee waggaa 7 hojjattee tuyyummoo ጓደኛሽ ittiin birri baay'ee ganamte. Kaleessa tiktook ishee yeroo ishiin dubbattu እግዚአብሔርን ጠብቁ እግዚአብሔር ይመጣል እግዚአብሔር እስከሚመጣ ግን እንዳትወስኑ አንድ ውሳኔ በራሳችሁ ላይ እንዳታደርጉ ስትል ነበርና እግዚአብሔር ያነሳል። እሷ አሁን ልጇን እያስተማረች ተከራይታ እየኖረች ተርፋፋ ለሀገራችን ለብዙ ሰዎች ራሱ እየሆነች ነው ራፍቴ ጀቹዳ እና ቦኔን ሲተወብስቴዩ ስላ ጋሪ ቱሬ ቦኔን ጋሩ ደርብቴቲ ቦላዋን ቢያረባ ጅርታን በተላይ ማቲ ኬሰኒኒ ከራ ገራገራ ኛታምተኒ dhiphina keessa jirtanii kana darbuu hin danda'u dhukkuba kana damdamachuu hin danda'u mooti raftaa honan namni kiristaanii tokko wanti isaaf galuu qabu namni harka isaatiin of ajjeese mootummaa waaqayyoon argatu du'a lama du'uudha kun jechuudha lubbuu keessan akka hin basne በጣም ጥንቃቄ godha baqa yoo isinitti ulfaate waan gootan dhabdan baqa dhokadhaa waa tokko keessa iskamaalf okirrafaa yookiin immoo baqa waan ta'e waaqayyoon kadhadhaa macaafa qulqulluu dubbisaa faarfannaa dhaggeeffadhaa yaada sana keessa karaatti nu baastan ያንን ነገር ለመፍታት ሞክሩ እንጂ በዛ ለችግርን ለመጨመር አትሮጡ። ዋይ ቦኔ ደርቤራ ቡላዋን ጋሩ ያደ ከሲ keessa jirtan abbaa manaatiin hin ganamtanii abbaa manaa bodoota koo jechuudha. Gaa'illi kabaja waaqayyo namaa kenneedha. Armootiin keenya abbootiin keenya meeqa gaa'ila diige tojoollee qabanoo kan gaa'ila diige ilmoo qobaasa barsiisee doktorii ta'ee kan jiru barsiisaa ta'ee kan jiru naggaadee ta'ee kan jiru kan darbee immoo rakkina sana keessa darbee haadha isaa darbee arrafachiisee hin jiru abbaan manaa yoo deemi maalidha jaarsi yoo deemi maalidha jiraachuun hin danda'amu ሲጀመር እግዚአብሔር ቃል ራሱ እኮ ሶን ውደድ እንጂ እመን አይልም nama jaaladhu malee hamani kan jedhu caafameen jiru caafaata qulqullaatti
amanuu dhabuu keenyatu yeroo baay'ee nu cabsaa. Dhalli namaa bu'aa makaraan qabaa. Waaqayyo Yesuus Kiristoos biyya lafarra yeroo deddeebi'u rakkatee beela'ee. Kanaafiyyuu በጣም ጥንቃቄ godha. Lubbuu keessatti dhiiraafis haa ta'u, maatii keessanis haa ta'u, qabeenyi keessanis yoo dhabeeyyuu kunoo lamee booniin kaleessa boolla ishee argitaniitu miti tiiktookidhaan. Namni baay'een ajjabee, namni baay'een keenya boonye ishee hin beennu. Garuu immoo boolla tokko keessa ishee kaanii garagara har'a booniin qophaa ishee achi keessa jirti miti. Yoo isin of ajjeessan akkuma boonee sana achi kaa'amtanii galtu jechuudha. Nutis boru isin irraanfannaa jechuudha. Kanaaf akkan jettanii lubbuu keessanitti usaanii hin godhina. Lammaffaa immoo waa'ee abbaa manaa ishee Joosii jechuudha. ፕሊዝ ያዳ ሀማን ከነና አንጆሲ በጣም ከወንዶች ውስጥ ማደንቀው ወንድ ነው። የሮቦን ዳናት ዲንከ ያከሰዳኒ የሮቦን ዳናት ገራንከ ያከሰዳኒ የሮቦን ዳናት ከነዳኒ ጉረሳ ቀዳዴ ሃዳ መና ጋሪ ኡማቱ ነማ ከነጀኔ ነማ ቦኔ ዳፋርፈቴ ደጀቹዳ እና ሃዳቶ ሙጫን ኩኒ ኢትማ በለሰዩ itumarratti bayee waan barbaade godheeyyu joosina rasammuunsaa gaariidha. Joosina rasmeetii unkaan isa miti nuti boonii warri miidiyaa irratti beenuyyuu ko yaadni keenya burjaajayeera. Gaafa booniin duute ansaati tokkittiin bigga nama bichaace salkan guutuu ta'a bu'aa bulee jechuudha. Abbaan manaa shimmoonoo maalaa ta'u. Isas immoo erga du'ee sinti akkirratti waraabdanii akkas gootanii ajjeestan yoosis jechuudha fi tokkoffaa mucaan kunii Ulataa guddaa boonedha oler ulataa isaas nerrafatina maxatti keessaa shi baasee hojii leestroo kan akka ishiin hojjettu godhee sappoorti shi godhee shi gargaaree moonis biratti dubbateera jechuudha. Yoo sidha jechuudha. Innis hojiin tuffatiin leestroo xaraddi jedhee tooshin tuffatiin maxaxxaamme dhedhee tooshin tuffatiin maatii hadhayyeessati mucayyoon kun wandinat malkiin qabdu jedhee tooshin dhiisin ofitti shi qabee waaqayyo mootummaa waaqayyotti shi dabalee haadha ta'ee fi arfoo dammo darbee sayyummaadha manaa gaarii uumatu namaa kennedhe nama booneedhaaf faarfannaa baase faarfannichi waaqayyoof ta'a garuu nama boonee faarsedha. Ataadha manaa koo gaariidha jedhee atanaaf boonee koo ta'e mee abbaa manaa namoonni baay'een gaa'ela dhaabbataniittu namoota zuuraa keessan jiranis hin jiru jechuudha. Namni akka abbaa boonetti fidee sapiraayis waan nama godhu uffata bitee fi waan nyaatamaa akka biyya faranjitti boonee jiraachisaa jira. Akka nuti jiraannutti amma booneedha kana bitee sana bitee akka barbaadeetti ishii jiraachisaa ture. Ulataa isaas hin irraanfatina. Ituma ta'ee immoo booneetu ariifatee of ajjeese maleetoo yoo sin baheetu irratti fuudheeyyuu booneen jiraachuu nama dandeessudha. Irri dogoggoraadha. Abbaan keenya kan dogoggore hin jiru, obboleessi keenya kan dogoggore hin jiru, jaalalleen keenya kan dogoggore hin jiru. Mee bakka Joosii miti ruubii Joosii keessa of kaate of ilaala. Viidiyoo Joosii tokko asirratti suura isaa gadi nadhiisa. Suura isaa sana argee bexaam itti natti dhaga'ame. Itoonni waa balleessee iyyuu booneen of ajjeestan Joosiin balleessadhan jedhu. Maaliif yoo ta'ee booneen aduutu Joosiin kana godhan jedhu. Waan ani argine wassanu garuu too godhee booneen jiraachuu hin dandeessi. Namoonni baay'een jiraataniin beekna waan ta'eef boonee toof irratti ariifate. Isattis immoo faradina gaarummaa isaa baay'ee ilaala. Yookiin wanti jireenyi walitti nama buusaa mana keessa na jiranii mucayyoon kun gooftatti namatti malee bilchina keessa wangeelaa nyaattee of keessa lubbuu ofii baasummaa akka ta'e hin beekti garuu bilchina wangeelaa sana dhugaa wangeelaa sana ishii liqimsee of qabuu dadhabdeeti malee toonni deemeeyyuu jiraachuu hin dandeessi. Tasnoo booniin nama humuu dandeessudha. Toosarraa adda baatee nama fooloorsii qabduudha. Nama hojii miidiyaa kanatti beektu jiraachuu dandeessudha. Leestirootti hin deebitu. Garuu abdii kutattee akkasumas gootenna Joosiidhaaf sobboloota koof eeggadha. Isas akka deebinee lammata dhabne mucaan kun unkaan ofidolleen ajjeesama tokkonni wangeelatti bilchaatadha. Haariin iyyuu yookiin dhukkubama tokkoon qabame mucaan kun addunyaa kanarraa ka'ee akkuma kan boonee kana faarsinaa jechuudha. Gaddi boonee nama akka kootti dhagaame jire jedhee yaaduun baay'ee natti dhagaame bo'aan bulee nama ganaa caammaa qoshaashaa namaa keessaa baatee nama reefu biddeen nyaattu nama reefu siree gaarrirra ciistu nama reefu soofarra teessu
nama reef akka garaashii mataa ishii dhaatu nama reef akka garaashii uffattu booneen ofitti ariifatte gadda eenyuma keenyati nama biraas akka gaddineen dhabne joosis akka dhabne naasoftan of eeggannoo dhanaasaa komentii namni kenneedhaaf hin kaa'inaa namni tokko bakka joosin balleessadha jedheef sinis kaatanii wajjin balleessadhan jedhina kanaan booddee bakka nama dhabuu hin barbaanne dhugaa rabbii qananii dhabne booneen dhabne shamarran keessaa namootuma immoo babbaay'ee dhiirootis hin dhabne hacee hin dhabne kanaaf obboloota koo namaafis of eeggadha tokko caabbuun isarraa ta'e boon keenya nooluun isiniin jedha waaqayyoo sinaa jajjabeessu miidiyaa kanarratti namoonni waa'ee ishiif gaddaa jirtanii akkasuma maatii ishiif waaqayyo jajjabina laatu Joosefis waaqayyo jajjabina guddaa akka laatu kadhadhaafi batalaayii amantii keessanii waaqayyoon Joosefidhaaf kadhadha akka isa jajjabeessu salphaa miti obboloota koo seenaa guddaa miidiyaa kanarraa hin haqamne Joosefii booniin wal biraa qaba faarfannaa wajjin hojjete qaba deebi'ee mucaa kun gaala dhaabbachuuf illee caba lapheesaa cabsu seelii guddaatu isa keessa jira kanaaf of eeggannoo godhaa fi kadhadhaa fi isaafis waaqayyo